بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي نبدا في دين الإسلام آيتين من الكيسي يا الله يا رحمن. يا ربي نبدا في دين الإسلام آيتين من الكيسي يا الله يا رحمن. أما موسيرا دبنا كباب سنين أكو تيتو ديما برسنين سين أرقما ربي كانوا مدان سنين ديم سمو من تو تارا وكوبسنين تاريخ غاري كان نمن بلسنين كل دابام فرن بورسنين جل كباتونا جسنين فقسنين تنوني عما كابا ربي ودسنين أسيفة ديما دوما برسنين أكنو لابسو ربي تركفنين أكدو بسرين أركتين جلنين ويقي يا رحمن أكنين قفنين إرانو دربي وان بكبالسنين انسومات دسنين قفتا خلقنا ما اتنو ملكسي يا الله يا رحمن. بيت الله نعم مملوكا يا رحماني كان فجين رقي مصطفى الأميني دراني سجما دلوني إساني بيتي بلاسي ربي وانداني أجت ترقمي كلمة الرحماني بكا قرآني قلدك إلا لياني بكا الرائب سمو جلك بدوكني بيتي ربي كانت ملكا دعواني الحمد لله رب العالمين قالت ساتيني أرقني وانجي ما اتينو ملكسي يا الله يا رحمن. رب مغفلته قوفتي چكررا برقا قرآن ترقمي أولرا لكيتنا نهيلا لغا رهرا بكا حكما قبض ورقه بدلي سارا جابل النور جچودان بكمارا إفا عالم إبسي جلقا بأچرا utuma ballatu guyyumaan guyyarraa alhamdulillahi amma guyyaa har'aa quraana seenu ga'e rabbiin ni'maa saarra namni ittuma mana maalummaa isaa barraan kan argatee carraa milkaa'ee dhugumaan ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. يا ربي نبدا في دين الإسلام اتنا من كهسي يا الله يا رحمن. واندران لقها ترف قوتيني بيت الله لتيك لعل برقيني كعبا كان ربي وعمل يسنكيني إكما قداك باكما دقيني إرقا إجارة ميستكا قبانتيني ربي وملائكته الرنجيني سينا أصاب الفيل كما دغيني أبراهام جكسولو في جيجن دنديني ربي انتياران دايتون برنجيني سورة في دغيني قولي رب السماء اتنا ملكسي يا الله يا رحمن. بكها لمرة بيندي والقو أربا فجمع شرقي غربي تو قبل عالم الإسلام فولت ديبيو أمني آلتك جانب دياو من كل فج عميقا قرآن ناسو عالم نكا نفان الددها سهو بفادي قرآن جانب تدنغلو دري أبولو ماني ترقاتو نيا ددا إسلام نقاف دركهو غاف دعوى النبي ربي فبو غاف سانتاي فين دينام بياريو ربي اندركم سيسي كابات ديبيو نبيك إلهي وامبر خيريتو كانا فو ديبيون اتتدر كما اتنو ملكسي يا الله يا رحمن. أسرى فدن ديمنا يا دكينيا مكتي ديبيو در كمر كينيان كابا برادو فالنبي جيكينيا
takka daawaan dhiifne nam tokko wal geenyaan silaa daawaan isaanii gurra nama geenyaan haqqii ta'uu beekaa eenyunuu dhageenyaan achumatti ummata fideef rabbiin keenya ajii gochuu dhufe kaabaatti wal geenyaan gariin didee gariin dhugoomse dhageenyaan Tufayl ibnu Amriin si hima fakkeenya ra'iisa qabiilaatti dhufe makkaan geenyaan Qureeshoon arganii biratti wal geenyaan yaa Tufayl jedhanii dhufte biyya keenya dura waa'ee keenya dhagaynu si himaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini Islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini Islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan ra'iisa qabiilaatti dhufe makkaan geenyaan Qureeshoon arganii biratti wal geenyaan yaa Tufayl jedhanii dhufte biyya keenya dhagaynu si himaa dura waa'ee keenya yaa Tufayl ibnu Amrii rakkannee tetteenya jedhaniin bakkatti dhuftetu fageenya kanaaf hin dhageenye ati waa'ee keenya akka turiin se'iin bade biyyi keenya Muhammad kan jedhamu ilma Abdallaa keenya facaasee nu fitee kunoo maatii keenya dubbii isaan dhagaheen xiqqa isaan wal geenyaan gurra cuqqaalaniif jirbii keessa keenyaan gurra cuqqaallatee kaabaa bira keenyaan utuun dhufin fageenya laaluu qabee ammaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan Tufayl wayita dhagee kaabaa bira gahu gurra cuqqaallatee waa tokko nagahu utuu tawaafiidhaaf kaabaatti naannahu argina biyyiidhaa ummata taasahu Tufayl gamna namaatti yaadate akka ta'u maafan hin dhageenye sobaaf dhugaa ta'u jedhee wayita gurra banatee dhagahu achumaan galee fi dubbiin akkee ta'u amanee dhugoomsee biyyatti deebi'uun sababa isaa ahliin ta'usi islaama ta'uun tokko Abaa Hureyraadha kan hadiisaa sa'u gaazexanyaa nabii oduu mataan gahu kanarra ummanni islaamaarraa qarahu kan guyyaatti aalamni makaasaa dhahu dhaloonni walirraa daddabarsaa taa'u sababa kaabaa kana daawaan tatamsa'uun hin dhoowwamee hin danda'u haqqeen akkasuma ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan mootiin mootowwanii rabbiin akka ta'e ni beeka namna kii hubatee dhagaye awaajiin toohidaa gaafannifa bahe achiin kulliin namaa lamatti addaan bahe muuminaaf kaafira ta'e gargar bahe kanaaf jecha sayfii mannee dhaalu qahe jannataaf azaabatti aakhiraan qophaa'e lachuuf oomishni addunyaarra ta'e namni siiraa rasuula rabbii qara'e hin arga waan yeroo isaanii sana tahe haadha abbaan ilmaan isaatiin addaan bahe garii shayxaanaa fi taaquuta booji'e kan rabbii isaa manee maatii dhiisee bahe garii maqaa dhaheen fakkeenya si himaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini Islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan nama baay'ee keessaan tokko maqaa dhahee si himaanaa dhagayamumaan dandahe Musaab ibnu Umeyr kanaaf fakkii tahee kananii bareedaa dhiisee keessaa bahe dura biyya Bashaatti baqatee deebi'ee ammas Madiinaatti ergamee hijiraa bahe isa kan Yasribiin dura daawaa bahe safaaraa rasuulaan ambaasaadar ta'e hojii daawaa irratti kan akkaan milkaa'e dubbiin isaa Yasribiin dhuunfatee wal gahe musaafirummaa irratti waan baay'eedha ta'e rakkatee beela'e hidhatee marrumaan ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan gaaf tokko rasuulli isa laalee bu'ee yaa Musaaf jedhanii mimmaan isaanii yaa'e ni beekan akka inni itti guddatee ol ka'e hin jiru namni ammas duraan kananii jecha kootii miti taarikatu haasa'e ergamanii qabee daawaadhaaf qophaa'e takkaa oleen beekuu bakka lolli tahee gaafa lola Badrii loleen ajaa'ibahee booda sanaa turee erga waggaan gahe
غافلوا له هدته ببه سيفي سابافته جرك سكه تيجي مشركو تاسرتي والغه ربين دبر سيفي غافس كدانغه جسمين چچرمه چتروهم به كفن اللي دبرف كي كلاته ومتو جدن ابنان بالة ربوه achitti tawwisuu gooftichi ol tahee isaa jecha bahee baga kan isaa ta'e waan fedhuun wal ga'e milkaa'ee dhugumaan ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan ajaba gawaa qulqullaa'e rabbiin gooftichi rahmataa aangoon kan isaatii waan fedhe hojjetaa gidduu ummataatii garii milkeeffata ملال أمة جمع صحابتا خيرين فانا جرى الرلي ملتا وجير رقابه فلمت أمتا حرم الإسلام مكان يادتا مكا أمة سنات الماء مقافتا مكان مكاري هندما جالتا نمامت حجتي مكا سالكتا أبي لاب جدي من مقافتا تاريخني نمهما فين قدو رحمتا كنو كعبا برتي وراجي ملتا ومن على مراد في اجرابتا ويت أذان به بلالي يادتا يو حمام برباد يا باجال هنغافتا نكونو كنوجتا موتي چلوغما اتنو ملكسي يا الله يا رحمن بينو بدا افتدين اسلاما اتنو ملكسي يا الله يا رحمن मेरे हजिंदे बिया दुबिन दुरा कहे दावदे बियते दुरा मक्का कहे करार गमार रब्बी हिजरा डाब बहे दांदे मुमिन तोनी मक्कां के जाया है हर इजार में फोकी को फतह बोल जर्री से ने कनिन दुरा से लके तंजबल सौरे रतलवे बकर रसूल रब्बी दीप कुल गाते बाये ओले रता फगोना ते अर्रल्ले वल बहुफ करातुtti bahe gaafa sana jarre sumaan achi gahe geesse achiin gahe gurmuu ta'eef rahmaan ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan ajaba akka rasuulli rabbii taabe gaalanni isaan badin rabbitu arga qabe ta'iidhaan hundahaa inni maal dadhabe yaa gargaaraa haqqii nama humna dhabe uleen Qurayshoota yoom daawaa gadhaabe ittuu babal'ate bakka hunda dhaqqabe eenyuun haqqii dhowwuuf yoo hammam taabe eenyuma buqqaa gufuun diinni dhaabe aduwweenis dhaqee argachuu dadhabe agarsuusi rabbiin jaamsee ija qabe jirbi footuudhaan dhoyse rabbiin maal dadhabe mushrikni Qurayshii dhaqu sargoo dhabe eessaan arga namni rabbi jasaa qabe بودين جران جبه قدرة رب السماء اتين من كهسي يا الله يا رحمن جبل الثور يركي مرانه قتده كرا جرد من الالي داوده اجيب ويده مبرد برفده اندار قدد بيغري تركام فده چالان نمان بيكو بكا فده karaa dheeraa deemee xiqqoo achi fagaadhe ganda ummi maabad bakka isaa gaafadhe bakka jarri galaatti nyaatan daawwadhe mana abbaa maabad seenaa isaa yaadadhe kan hin dur maqaa isaa qofarraa dubbadhe qoradhe argadhe gaggaafadhe namaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan يا ربي لبدا في دين الإسلام اتين ملكسي يا الله يا رحمن كنوا ستي قران سيد الأمين أبا بكر وجن صاحب إيساني عبد الله بن ريكت كرا قرسيفناني إرقا قيامي كاولني بلني قريال كان ديمو أدولو كتني lafti kubaa kana uwwi jabaannaani goggogee afaan jaraa beelaadhe budhaani ganda ummi maabade kanatti qoranne duraan dubbatamee yaadachiisuufane isinis naaf dhageessu abdiin qabaane maalirraa barannaa jechuudha wajjine yoo laalle qalbeene waaturraa baramaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan akkuma duraanuu dubbatame sana xiqquma irraatu inni bira dabarfanna
haati ummi maabad kunoo ganda kana waliin mari'atanii kottaameen boqannaa gaafa sabbaan maabad hin jiranu mana dhihana gaafachuu ergatan jara mana jetteen haati maabad hin jiru ba'an mana harreettiin fagooltii maalan sinii kenna kan hin dalle uqqadduu tokko jirti mana isniinuu godhi jedhanii seenu malmanna isinoo waan qabdu akka feetan jennaan nabiyyiin qabanii du'aatti kadhannaan ta'anii hilmatan gurroonsee guutamnaan muujizaadhaaf kana taasisee fi rahmaan ittiin nu milkeessee yaa Allah yaa Rahmaan. Utuman ilaaluu ganda meeqa ga'ee ardii durmiilli sahaabotaarra ba'ee dhaloota meeqatu waan jaraa haasa'e ani seenaa gaarii sayyaadadhee ka'ee yaanni na fudhatee takka ofii naasa'e ummata amma jiru kana laale ka'ee kan kananiin duniyaa biratti wal ga'ee yoon seenaa jaraa yaaduuf booda deebi'ee hojii abbootii jaraa waan inni ta'e yaa ummata har'aa maaluma ta'e jedhee dandama'ee dhiiserraa deebi'ee yoo na xiqqoo ta'e malee hin dhibu gaariin namaa ittiin nu milkeessee yaa Allah yaa Rahmaan. Yaa Rabbi nu badhaafte diini Islaamaa ittiin nu milkeessee yaa Allah yaa Rahmaan. Silas naam mirgaafuu tartiibaan dubbachuun dhiiseetan Madiinaa tachi tarkaanfachuu ummanni Madiinaa rasuula eeggachuu bahan dhagaanii achii ka'an jechuu jarri karaa turraan jalqaban rakkachuu aduwwee qabeelaata jedhanii reeffachuu akkataan dhabanii mala wal gaafachuu gariin sujuudanii rabbiif kadhachuu ardiinumti bal'aan jaratti dhiphachuun qalbii muumintoota baay'ee dhukkubsachuun diqqergaan rabbii karaatti hafa jechuuf jara akkana tahuu dhufeefi birmachuun dhagaan oduu gaarii as gahanii jechuun ummanni Madiinaa gayyaa gammachuu tokko kan hin hafin rasuula simachuu dhiirri burraaqa dubartiin ililchuu hin shukrii rabbii galchuu gayyaa kullee namaa ittiin nu milkeessee yaa Allah yaa Rahmaan. Gammadee biyyuundi harka waliin dhahee dhiira dubartiidhaan daa'imni gayyaa'e sheerii gammachuudha karraraa wal gahee طلع البدر علينا jechuun gaafas ba'e addunyaatti fuutee makan durdukkanaaye alhamdulillah jedhan goobanni nu ba'e biyyatti dhalatee ari'amee ba'e kunoo amma dhuufee nagaadhaan as gahee Madiinaan nuuf ta'e gandi filatamaan ittiin nu milkeessee yaa Allah yaa Rahmaan. Alhamdulillah daawaan bakka argatee paartiin rabbii gaafas cimee gadhaabbate waggaa 10 guutuu laftitti dhibbate rabbiin seera tumee rasuulatti ergate muumintoonni sachiin hojiirra oolfate achirraa eegalee hakkiin babal'ate gufuu amrii rabbii fuuldura dhaabbate hunduu bubuqqa'ee jazaafii argate baaxillee salphate booddeensi akkasuma ittiin nu milkeessee yaa Allah yaa Rahmaan. Alhamdulillah daawaan bakka argatee paartiin rabbii gaafas cimee gadhaabbate waggaa 10 guutuu laftitti dhiphate galanni kan rabbiiti amma karaa argate rabbiin seera tumee rasuulatti ergate muumintoonni achiin hojiirra oolfate achirraa eegalee hakkiin babal'ate gufuu amrii rabbii fuuldura dhaabbate hunduu bubuqqa'ee jazaafii argate baaxillee salphate booddeensi akkasuma ittiin nu milkeessee yaa Allah yaa Rahmaan. Yaa Rabbi nu badhaafte diini Islaamaa ittiin nu milkeessee yaa Allah yaa Rahmaan. Yaa Rabbi nu badhaafte diini Islaamaa ittiin nu milkeessee yaa Allah yaa Rahmaan. Madiinaa ka'ee tan deddeeme yaa jarri dhaqee tan ilaalee biyyoo biyya Badri awwala maarakaa Islaamaaf kaafirri addaan bahee gaafas dhugaanii fedharri
dirree seenaa qabdu yaa taarika gaarii bakka 70 dhumte kuffaarri ammas 70 booji'amte jarree sahabaan gaafas du'e nam 14 8 ansaarotaa 6 muhaajirri ardii rabbiin guddaan itti arjoome qadree ayyaahitaa gaarii nagadatte jarri ansaarotas ta'ee kanneen muhaajirri abshiraa jedhama min rabbiin albaari milkeedha fuuldurri dhangaa biyya lamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahman lolli sun ta'uunsaa sababni duraanii muumintoonni makkaan keessaa godaananii mushrikoonni qabeenya jalaa saamnaanii qabanii ajjeesuutti jarri harkaa baanaanii kanaaf lolli badrii rabbiin ayyamnaanii abbaan Sufyaan shaamii dhaquu dhagaanii muumintoonni eeggachuuf karaatti bahanii guyyaan sun jedhame al-yawmul furqaani guyyaa abbaa filmi yookaan wasiilaani ilmaan obboleessaa yookaan eessumaani kana walii bahee wal jiraa ollaani rabbiif jecha addaan citte firummaani in kufriini fi imaaniin qoqooddatte namaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan يا ربي لبنا افتدين إسلاما اتين من كيسي يا الله يا رحمة يا ربي لبنا افتدين إسلاما اتين من كيسي يا الله يا رحمة إيماني نكي كاغا فسف بيه أبا سفيان كبين يفود يلابه muumintoonni eeggataa jiraachuu dhagahee karaa badriidhii see karaa biraa bahe jaarri makkaa soduu muslimaa dhagahee biyyi wal ajajee badritti gayyaa'e karaa toduu Abaa Sufyaan jara gahee akka meeshaan jaraa nagaan makkaan gahe kaan hin lollu jennaan erga akkana ta'e abbaa jaaltu dinnaan biyyi faana yaa'e eessaa nama teessisa gaafa namaa bahe qophii jaraa rasuulli rabbii dhagahee achiin sahaabotaan mari'atee gattaa'e namuurra taasa'e gaggammadaatumaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan Sa'ad ibn Mu'aaz ka'ee amiirri waraana jedhe yaa ergamaa rabbal aalamiina nuti ansaaronni ijoolleen Madiina keessatti guddannee lola baay'ee beeynaa bornu arguuf teessanis hin gammachiifna yaa rasuula rabbii amriin keessan goona yoo sin bahrii seenaa nuun jettan ni seenna kaaruma sin irra nu buuftana deemna lola kamuu seennaan obsa baay'ee qabna fuulli isaanii feenamuu kana jennaan lollutuun jalqabeen guyyaan sun bareenaan Hubaab ibn Munzir yaada gaarii finnaan gumii qabsoo keessaa waan gaarii hojjennaan mushrikoota jalaa bishaan goggoysinaan waraanni jalqabee aduu gubaasanaan bishaan jalaa gogee wanti dhugan dinnaan taate guyyaa sana cabuun cabuudhumaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yoo sin bahrii seenaa nuun jettan ni seennaa karuma sin irra nu buuftan adeemna lola kamuu seennaan obsa baay'ee qabna fuulli isaanii feenamuu kana jennaan lollutuun jalqabiin guyyaan sun bareenaan Hubaab ibn Munzir yaada biraa kaafnaan gumii qabsoo keessaa waan gaarii hojjennaan mushrikoota jalaa bishaan goggoysinaan waraanni jalqabee aduu gubaasanaan bishaan jalaa gogee wanti dhugan dinnaan taate guyyaa sana cabuun cabuudhumaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan alhamdulillahi ilaahi ol ta'e ardiin ammaan dura maqaadhaan dhagahee ijaan agarsiisee dhaqee bira gahee bakka dhiigna baajaalitti dhangala'ee umayyaaniif sheeybaanuut baanite du'e duulli rabbii gaafas achitti ol gahee muhaajiraaf ansaara qofa yoomi ta'e malaayikota faatuu samii gadarcha'e akkuma quraanaa rabbii ragaa ba'e
nihima maanu gaye sichuu dubbatamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. haala kanatti tolan ergamaa yaqiinaa muumintoota wajjin guyyaa gaafa sana nama 313 sana bakki lollitti ta'e guddaan dirree kana ifa addunyaadhaaf bahe guyyaa sana gurguddaan Qureeshii akkan taane taanan ardii malaayikaan itti bu'e sana kan gargaarsaaf dhufan ummata mu'mina kan quraanaan nuuf hime rabbal aalamiinaan ifatti bahanii ma'al mu'miniina namni rabbiif bahaanaan yoomuun gargaaramaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. malaayikaan ergamuun guyyaa gaafa sanaa jaabina mushrikootaatiif hin se'inaa silaa malaayikaa tokko gahaa yakeena akka ummata duraan dhabamsiise sanaa wamtan kana jedheef immoo yaa jarana abbaa jaaltu wayita duhuuf ka'u sanaa abdallaan mataasaa irraa muruudhaynaan duranan ajjeesiin jedhee waa gaafannaan harranyuusinii wajjin nuun lolenni jennaan kan uffannaan jaraa akkanaaf akkanaa himeef abdallaahin malaayikota jennaan abbaa jaaltuun duhin jalqabe dhaadanna jedhe edaanuti ummata jabaa akkanaa ummanni akka keenyaa lolaan nu daddabnaan namni nu moohatu hardiirra dhabamnaan namaa miti malaayikaadhaan lolle jennaan kana dubbachuun koo sababni isaa kanaa wamti rabbiin ergee fakkiin kan muumina ta'uu beeksisuuf baay'iraaf baatina gargaarsi isaa kana yoomiyyuu akkasuma ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. ammas dhagee laalee biyyoo biyya'uudee na agarsiise Rabbi waahidul ahadee yaadannoo sahaabaa 73 naannoon sun jaaramee mana qofa hundee seenaa islaamaa keessatti bakka guddaa qabdi amma himuun danda'u yaa ummata alhaadi yeroo koo gabaabbatee naa beekaa muraadi yoon numrii nu dheeresse waahidu samade gara fuulduraatti naa qabaa mawciidi du'aayiidhaan nan dagati naasin hundee nu haa buusu daande ashrafal kuramaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. faana jara sanaa rabbi nu haa buusu karaa jarri bahaan inni nu haa baasu miidhaa kamuu jalaa rabbi nu haa baasu afaan muumintoota wal nuufa taasisu gooftaan inni nu khalqe of nu haa barsiisu haqqii dirree taa'u nu haa agarsiisu waa hunda caalaa wal nu haa jaallachiisu jara gammachiisee qalbii walee jeesu irra walii darbee akka walee dhiisu karaa sunnaa nabii nu haa hordofsiisu zambii keenya hunda rabbiin nu fadhiisu jara addunyaa irratti bu'aa gaarii buusu nu haa taasisu dandahaanisuma ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. faana jara sanaa rabbi nu haa buusu karaa jarri bahaan inni nu haa baasu miidhaa kamuu jalaa rabbi nu haa baasu afaan muumintoota wal nuufa taasisu gooftaan inni nu khalqe of nu haa barsiisu haqqii dirree taa'uu nu haa agarsiisu waa hunda caalaa wal nu haa jaallachiisu jara gammachiisee qalbii walii jeesu irra walii darbee akka walii dhiisu karaa sunnaa nabii nu haa hordofsiisu zambii keenya hunda rabbiin nu fadhiisu jara addunyaa irratti bu'aa gaarii buusu nu haa taasisu dandahaanisuma ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. faana jara sanaa rabbiin nu haa buusu karaa jarri bahan inni nu haa baasu miidhaa kamuu jalaa rabbi nu haa baasu afaan muumintoota wal nuufa taasisu gooftaan inni nu khalqe of nu haa barsiisu haqqii dirree taa'uu nu haa agarsiisu waa hunda caalaa wal nu haa jaallachiisu jara gammachiise qalbii walii jeesu irra walii darbee akka walii dhiisu karaa sunnaa nabii nu haa hordofsiisu
zambii keenya hunda rabbiin nuuf hadiisu jara addunyaa irratti bu'aa gaarii buusu nu haa taasisu danda'anii sumaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diin Islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan Ramne ke qofa yaa Rahmaan silaa yoomarra keenya utuu akka namaa akkas taane jennee himanne xiqquma dubbii yeroo dabreetiif taane akkama ijaan ilaaluuttis garaa na waadama dubbachuutti amma safaan kooluu gama adiif nu wal argaan hin oolu qiyaama guyyaa fuula Rahmaanitti wal ga'u ilmi namaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan لك الحمد ربي يا مولاي يا رحمن رحمنك بلا دسها قوقلني موتي الرهب في الدنيا والدين كي قف موت مال الدين قبو نمني الحمد لله سها قوقلني كنو وقاقيني فضل مكيتيني الصلاة والسلام على نبي زيني وآل وصحابي والرفت تساني وعلى التابعين مؤمن توتون دما اتنو ملكسي يا الله يا رحمن مبدين كو مالي فيكمو دكا يرون قبا فدو كلما فرقا تيسسونا دورك براتو بينكا نبيكا جل جنة جرن تتوكا كنافو هيوتي دركم لأكيكا كناف باي داميكا تميميكا Amborlu gamame ful rabbe daga namna ke ratti du rabbe biralaka gaba sana garun jiru karambaka wolgenye jal jenne mafnu badamaka sena tura ebore nyunu radika inno namande so ke sanamakuka ahya dubbe akeka amma yom no ifama itinu milkesi ya Allah ya Rahman يا ربي نبدا في دين الإسلام اتين ملكسي يا الله يا رحمن يا ربي نبدا في دين الإسلام اتين ملكسي يا الله يا رحمن أنو وانا نرجع كلام برسي أدوي مال اللي يونرتو دسي وانا نوفي يادين تبي ففكسي Ato ya boleza malansi balese kandaite haduwe fola duratese wanintane jette dubbi afan kese anora ko argame numata odese yo qalbi ndagese dubbi nakasuma itinu milkese ya Allah ya Rahman awatu kunjadu awatu kumufadu Deban ilmanama sumana manguru rakon kenya toko awantan dobado kaidina magari homati milladu abadar rabbiti sani sani madu sinafa kajelchu hankanin karadu anke sa rabbi goti wantaniti madu kabanke jabada hankanin sodadu akka waa hundarraasi qofa sodaadhu akkan karaa keerratti millaa jabeeffadhu akkan galaase biratti guduunfadhu akkan najaa argadhu guyyatti qiyaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan bara namni jibbee argaa waliin oode naannoodhaaf beekumsaaf firoomaa wal qoode khayrii wal doynoomee sharrii waliif qoode qawmii baay'ifatee ibliifni gammade kijibni dhugoomee akkiin taa'ee gadde bareenni fokkisaan bareede moomin afaan dhabee sheeyxaanni baroode bishaantu dheebotaa ibidda dhaamotaa sobatu mi'aahee dhugaan nama goode yaa rabbi reekeenyaa maaluma nu qoodde maaltu dhufa boodde yaachiftuudha jamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan bara namni jibbee argaa waliin oode naannoodhaaf beekumsaaf firoomaa wal qoode khayrii wal doynoomee sharrii waliif qoode qawmii baay'ifatee ibliifni gammade kijibni dhugoome hakkiin taa'ee gadde bareenni fokkisaan bareede
muumin afaan dhabe shayxaanni baroode bishaan ture butaa ibidda dhaamuta sobatu mi'aahee dhugaan nama goode yaa rabbi reekeenya maaluma nu qoodde maaltu dhufa boode yaachiftuudha jamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yaa rabbi nu badhaafte diin islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan ajab jiru duniyaa homaa ajaa'ibaa hundinuun fifeegaa hundinuun ta'abaa gariin akkii dhaabaa kaan akkii dadhabaa yoo qalbiidhaan laallee wama nama dhiba waa lama bitatee gurgurata gabaan lamaan sun jannataa yookaan ni azaaba meeshaan rabbii jabeenya lachuu gabaa qabaa azaabnis tolaa miti taabbachuu qabaa waan rabbiin dhowwe hunda hojjechuu qabaa kunootuma jirraa yaa dheeraa gabaabaa jiruu bal'ifachuu cunqursee walleeba jireenya gabaabduu kana argaa wal dadhabaa ajabakaa yaa namni har'a geessee tuja duniyaa gobbaa ammallee banaanuuf jira fuulaan toobaa ahuutuun dhufin qaban toobadhaa har'umaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yoo gamana laalles magaalaan jannataa gariinni gurguraa gariinni bitataa yaa gamna akhiiraan umataa abbataa haqqii muumintootaati 8 jannataa tolaa miti garuu har'uma jaarrata gatii isaas duniyaa irratti irra kaffalata kanaaf bakka islaamni iyyatti birmata kunoo wama qabuu wal bira dhaabbata kaanis akka tahuu dadhabee gubata haala islaamnitti jiru hin argan hubata keessi dhukkubsataadha gubbaan maal beekamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan erga mirga dhabee waa tokko dubbachuuf anootiin danda'uu caljidee jiraachuu rabbiin bor waan naaf kennirraa na gaafachuun kanaafuu wanta mirga qabu dubbachuuf seera ergamaa rabbii keessa deebi'achuuf boodarra qabeetanii basinee galchuuf qooda keenya tahee jedhaa jiraachuun akka taanu dhabnee garaa nu gubachuun ammattuu dadhabnee baafannee himachuu garuu hojiin rabbii hundinuu gammachuu rabbiin khayree dhumaaf maalillee hojjechuun maaluu isaaf ta'uudha kan keenya gammachuun hiree islaama tahuu kanallee argachuun wallaahi ni'maadha hayaata gammachuu kanani har'aa borii jaarmiyaa biyya lachuu duniyaa taabanii akhiraa jaarrachuu sochiin kamuu yeroo ta'u rabbiif jechuu kadhaa nufa tolchuu humni kan saachimaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diin islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diin islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan diiniin kee deebamuutu jaana garuu utuu nuti waamee qaqaqqabnee sabarruu dadhabnee hiyyinee kana biran tarruu jaaratu nu dankeessi laalleen jarjarruu kanaaf roorrifamnee dhabne gara gorruu waan fedhellee taanu rabbitti sabarruu hin beekamu duniyaa hamminuu irra turruu rabbumaan nu kadhaa inni nu gargaaru rakkoo diinii keessaa akkuma sabarru yoonni tabaatanuu kenne waan qasaarru ilallaahi fafirru mootii ardiif samaatti ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan diiniin kee dhiibamuutu jaana garru utuu nuti waamee qaqaqqabnee sabarru dadhabne hiyyinee kana biran tarru jaaratu nu dankeessi laalleen jarjarru kanaaf roorrifamne dhabne gara gorru waan fedhellee taanu rabbitti sabarru hin beekamu duniyaa hamminuu irra turru rabbumaan nu kadhaa inni nu gargaaru rakkoo diinii keessaa akkuma sabarru yoonni tabaatanuu kenne waan qasaarru fafirru ilallaahi gooftaa ardiif samaatti ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan caala ummata keenyaa tarra of wallaalee jaahiliyyaa nurratti akkas walee galee
yoo islaamummaan bakka tokkorraa biqilee islaaman jedhanuu maqaa baasuuf malee mutaxarrifootaa ummata fincile akkuma argaa jirtan fagoo dhiyoottillee jara karaa rabbii irratti walii galee dhahuutu mirgoofne biukas jedhan malee waan goonuu dhabnullee beekuun gaariidhumaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan ajabaa rakkinni keenya rabbumatti mul'atu dubbiif jenne malee wamtuu sandukatu amri isaatiin malee maalillee ni taatu gooftaa waa hundarraa namatti dhiyaatu galanni keeti yaa rabbi abbaa murtii guutu naa buufte ummata yaada naa dhaggeeffatu akka qalbeeffatu ergaasaas fahamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan ruuhiin wal jaallatu wal biraan fagaatu bakki yaanne waliin jiru eessumatu baadiyyaa ta'us walitti dhiyaatu alhamdulillahi galanni kee guutu naa kenne obboleewwan rakkoo gorrifatu bakka hundanaa keessi akkana simatu kan qaamaa qalbiidhaan na bira dhaabbatu kan fageenya taa'ee dhibdee koo yaafatu yaa obbolaa islaamaa fagoo dhihoo jirtu nagaan koo si naga'u bakka jirtanuttu rabbiin koolu ofii si nagaayyatu du'aayiidhaan nan dagatin amma jirtu akka hojiin kiyyaa ikhlaasaan naa taatu yookaan faayidaan taatu ittiin khasaaramaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diin islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diin islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan السلام عليكم يا جماعة إخواني يا دتا جرتو لا ترقا قدراني واهي وبلما كان انجر سني إن ارقامو ملي انجرو فرماني وبلما جنا وانا فانكو فاني دبتا مهافو متي وجيداني نكونو فلالناني كان انكجل ما اتنو ملكسي يا الله يا رحمن هوين كو أرجو دوما توانجالتو جرى رب ما بجيتش والمررفتو كركو هندرتي والبرد أبتو قدا قمتشو ساوجنين كودتو كانوا في ربي رسول جالتو كانوا بولي واني ما نامت تنفتو جرى كاما قلبي والبرد أبتو هندتو كفجا نمن اللين تفتو yaadatiin kun deddeebi'amullee taatu furmaata keenyatu kanaan maleen taatu yoo waasin jabaatu maaluu laaftuudhumaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diin islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diin islaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan obbolummaa yeroo argamu dhugumaani lazzaan achi taftee yaa jamaa ikhwaani nani fatin tuqeen dabarfadhaafani isin yaadachiisee taarika duraani seenaa barreeffamee jiru kitaabaani gaaf tokkotu deeman nam sadii taane amna fagoo deemu obbolaa imaani utuun beekina duwwii afaan bu'ane qabaman tumaman hidhaan hidhamani sadanuu ajjeesuu itti murteessani jennaan tokko keessa waan si kadha'ani erga silaanollee nu fixuun keessani hunda duraan ajjeesuun barbaadani ikaan jara lamaani naaf taasis boodumaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan gaafatan maaliif barbaadde dura buu duuti keessan du'aa duras boodas tahuu jennaan jedheen namtichi wantan dura dhuhu barbaadeef kan jaraana boodaa tahu umrii daqiiqaallee jarri naafa taa'u kanaafan barbaade ofii dura dhuhu utuu akkasaatee jarra feenni duudha akkas waliif ta'uun yoomuma nu argamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan
dubbiin kun mooticha baay'ee ajaa'ibsiise gaafii gaggaafate waa xiqqoo tursiise maal wamta akkana walisin jaallachiise wamti lubbuu waliif isin kennisiise jireenya daqiiqaa waliif hawwisiise jaalallammas gahuun isa dinqisiise achiin deemaa jedheen ani isiniif dhiise haqiiqaan jaalalaa qalbii isaallee jeese achiin hunda jaraa nagaadhaan gadhiise hamree irraa laaffise milkeessaan rabbumaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa kana dhageessan yaa obbolaa muuminaa jaalalli haqiiqaan nu jidduu jiraannaan rabbi rahmata zaanu gochuun shakkinaa namni lubbuu waliif gumaachuu argamnaan akkuma duraanuu dubbatame sanaa yaadaan walidhanii walitti dhihaannaan haala kamirrattuu wal bira dhaabbannaan harka wal qabannaa wallaahi hin furamnaa har'as ni kadhannaa rabbiin araaramaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa namticha jomto obbolaa oomishachuu meeshaan kee akhlaaqaa haala bareeffachuu fikraa islaamummaa qalbii irraa ibsachuu si jaallachuun eeginatu fi jaallachuu kanaaf barbaachise akhlaaqa horachuun qawlii ergamaa rabbii hadiisa yaadachuu jedhan ergamuun koo an akhlaaqa tolchuu fan dhufe jedhanii addatti dubbachuun maali maanaan isaa akhlaaquma jechuun jennee wal gaafataa ifa walii galchuu rabbiin nu gargaaree ifa nuuf galchuu namni akhlaaqa hin qabne beekeen buluun bulchuu kanaaf of to'achuun itahee dirqamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan laga yaa obboleettii yaa obboleessa yaa kan gurra gaarii qabdu na dhageessa yeroo hundumaa fanachisi fageessa akhlaaqa islaamarraa waa si mallateessa waa muhimmii taate walii sirreessa yoo tolfanne malee banne obboleessa har'a akhlaaqni islaamaa godaane nu keessa haala toluun dirqama yaa islaamaan nageessa yaa nafsii gootoo biyya duniyaa keessa yeroon kee gabaabduudha wamatii gooteessa amma naaf jecha maaltu haala si balleessa hadiisa todeessa gaafadhu haalimaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan dubbiin kun nam tokko lama qofan dhibu haalli gaariin kan hundi qabaachuu qabu akhlaaqaan beekamaa namni imaana qabu mee jarrabaa laalaa nama haala qabu hundatu jaallata namaa waliin dhabu yoo baallamen diiguu dubbatuun kijibu namni amri islaamaa qoma feerraa qabu karaa ergamaa rabbii deemuun isan dhibu garuu hamma faallaadhaan waan nama ajabu ilaalchuun manni islaamaa walii qabu waliin dubbatullee afaan waliin qabu kana haalli nurraa jijjiiramuu qabu rabbii nu haa qabu maaftaane diigamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan meeqa namni kan gaarummaadhaan beekamu meeqa dabre kan khayriinsaa dubbatamu kan rahmatummaadhaan seenaansaa himamu kan har'a mul'atu kan siichis argamu kan dhalalma namaa kamiifuu gaarumu namaaf hayawaanni itti fayyadamu meeqa laata kan ammeenyi isaa simamu inni dabarfatee kanarras argamu kan ammeenya isaarraa of eeggatu namu kan of gabbifachuuf dafqa namaa saamu akka waan fuula rabbii dhaquunsaa hoolamu utuma jaallaaluu nama qabrii deebu kaleessa wajjin oolee kanarra dhabamu yaa obboleewwan koomee itti yaadaanamu yaa rabbanoo eessatti kan hin lakkaa'amu rabbi yaa rahiimu nu baasi salaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan
filmaata kana lachaniinu dhiyaatu nama khayri isaa taariikni dubbatu moo isa meenya isaa namni hundi himatu kana keessaa isa kammee innatti taatu teenyeen eegnu guyyaa miizanni dhiyaatu qablantu haasibuudha kan ragaanu taatu nama gaarii ta'uun namatti hin jabaatu jechaanis gochaanis tokkollee ulfaatu meelaala hammaachuu akka inni hammaatu namni nama akkasaa zallamee jiraatu of beeyti nafsiinsaa tasa nagaan taatu rabbiin haqa ofiin dhiisa namticha toobatu namni nama miidhuu lafu xiqqoos taatu kanaafu akka taatu of gaafadhu namaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan ummata amantii hin qabnerraa ilaalle akhlaaqa fokkisaa jarumarraa dhaalle maaliinu tokkuma addaa wal wallaalle natti fakkaatammee nyammoo jara caalle haala islaamaa gaarii eessumatti awwaalle dura akka gaarummaan beekamni wallaalle ummata gaarii turre yoo taariika laalle maqaa qofa dhaalle yaa seenaa islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan akhlaaquma kiyyaa kan inni himaa jiru malee bakka biraa dubbachuu teenyeru hundinuu obbeeyna haalammatti jirru yaa ummata keenyaa jiru nuti jirru akhlaaqaan nu badeemee of ajejjeerru hubadhaa addunyaa narra keessa jirru ilmi jira malee fahmiin nur kan jiru akkuma duraanuu dubbatamee jiru yaa ummata keenyaa mee of ajejjeerru mee of barbaannu ajiraannu hin jirru hojiitti jejjeeruun nurratti dirqamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan kunilleen argamne yaa ummata keenya duudhaan qotamne kunoo lafti keenya kakawwisee roobuu eeggachuuf tetteenya kana jechuu maanaa yoo himne fakkeenya ofitti naman buutu bade haalli keenya kasabanneen qabnu duwwaadha harki keenya beekumsas hin qabnu ona sammuun keenya akkuma duraan jenne karaa nuu fageenya maali bu'aan keenya duwwaan duwwaadhumaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi nu badhaafte diini islaamaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan gumiin hojii islaamaa nama hunda eeggata dhuunfaanis gamtaanis nizaama tolfata khayrii wal dorgomnaan yaa jamaa ummataa akka rakkatametti nafuun ballata namni khayriif deemu duris yoon baay'ata ni xiqqaata malee fageenya mul'ata rabbiin seenaa dursana deebisuuf fakkaata shabaab lakka tokko masjidatti kaata atara islaamummaas gareerraa mul'ata taafizni quraanaa guyyumaan baay'ata daa'imni quraanicha karraraa guddata gaaf tokko quraanni hojiifiin argata yaa kan ol biqiltuu ilmaan islaamota amriin diini islaamaa borsuma eeggata qawrii rabbii kana karraraa hubata maaltu beekasumaan bor furmaata argata alhamdulillaahi yaa gooftaa rahmata waan dhageenye ijaan nu agarsiiftaa laata siif maaltu jabaata kamuu laaftuu dhumaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan woomtan kana jedhuuf yaa jamaa ummataa rakkina nu qabnu hunduma dubbata dhugaadha jallinni zaahira mul'ata haa ta'u malee khayriin jiru maaf dhukata gabaan ilmi islaamaa dhowwamaa ballata fahamuu dhabuudhaan dhabullee furmaata علماء محل جاهلا قبتا أما ربي نساب كن فجافتا يا رب كسجدا اتبانا لاتا دكان أبو دفتي والنفو فكاتا أبشرا 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 همتا يونو ججباتا كجل نرقما اتنو ملكسي يا الله يا رحمن كنافو تابلي ديني يخدم جو نمحمد منزا والبرد أبجون
ربي نوفلا في سوارة أبجو دور زنبي كينيا ربي تتوبجو نبي ولا تنسى نصيبك ججون قلبي دام فكر رأيت فيدجو كنا بكرة كوتو تيني دبجون ستكا كفني رجيني وبجو دكوبا غري دوا والغافجو نمو مدندو بچاسي مرجون ربي نوفاتولجو كجيل جاني سما اتنو ملكسي يا الله يا رحمن إيقا يا بولا كو يا جماعة إخواني وفتوچو قمنا قلبي فكراتيني دري فايدات إسلام بالدنياني دري خساراتي يوف واللالني وبنيتينا فيدم نواشني يروفع في عاداتون دفن قمني هم نابتر قمادا داتون دفن دلمني عمري جروكيتي تودوت نفني نمتين فيدمون واتاسي سني قوف تجي قداني عليما حكيما نتين من كهسي يا الله يا رحمن يا ربي نبدا افتدين إسلاما اتين من كهسي يا الله يا رحمن يا ربي نبدا افتدين إسلاما اتين من كهسي يا الله يا رحمن حقي أرجون نبون أمن ربي نبسيف كان النجانا بازلي دبرسه قلبي هو في ردي ما نام مغرسه أمر ربي قوتو بنفسي جاجون كرسه شيطان انسيب جني إيمان أمبروسه في سنة مدته صبري دان دبرسه إن أمن ربي نبسه وأن توجا ما اتين ملكسي يا الله يا رحمن نادقها جماعة يا أمة إسلامة karaa kiirratee nyuluunfata namaa duris akkasuma yaadadhaa yaa namaa har'a qofaa miti haalli kun durumaa sini yaadachiisaa gaggabaabseetuma dura qawlee rasuularraa waasee dhaamaa jedhan zabana booda diineen islaamaa akkana markatti baatu bidda diimaa utuma gubatu sabriin baatee deema yoo obsa dhabee gadhiise jalaa dhamaa akkas nuun jedhanii nabiyyiin dhugumaa obsa nuuf haa kennu خالقنا ارتيف سماء اتين ملكسي يا الله يا رحمن سينا تبريك سانكن النغه نمني همرين ديني كيا جسوته وتم فتنا من نمني نجابه انجروا بدن يولتي كوته سينا صحابتا يودغنيته چالا نركا كفارات روهم بيه جرا كان زيتي دانا فيلم دوه غارين كينيا هرايون لالو تاي دينين تلوما كان دبري ارغئ لكي زاكنا متي وان بايه تتئ راكو دانس غئ الرسك سما اتين من كسي يا الله يا رحمن يا ربي لبدا افتدين اسلام اتين من كسي يا الله يا رحمن يا ربي نبدا افتدين اسلام اتين ملك هسي يا الله يا رحمن درگو صحابہ خوبیب کنجرمو صحابتا وجنتو ارگم دیمو ہرکا مشرکوتا تگاف بوجیمو کفار قریشی ترین گرگرمو hidhamee haduwwii isaatti dhi'eeffamuu akka inni gumaa baajaal kaffalamu itti murteeffamee ciramee ajjeefamuun mushrikoonni makkaa walitti qabamuun xinnaa guddaan jaraa tokko nafrinamu akka inni dafee duuni akka nazabamu harkaa miilli isaa uturraa jiramu jidduudhaan dhaabanii meewaa gaafatamu maal gaafachuuf deemu دغانا نما اتين ملكسي يا الله يا رحمن چچرا دغني دا بنجدوداني واير كما ربي اسا غافتني وتوبك كان محمد دفناني آتنا غامباتي ان زببناني وندر غافين كوني سار سناني جدين أهلين كو هندي هاتو في داساني حتى قراتين وتكون فدواني آرام مشركوني نكاس جناني واجه ساجناني ترون تومتما اتين من كهسي يا الله يا رحمن
يا ربي نبداف تدين إسلام تنو ملكسي يا الله يا رحمن يا ربي نبداف تدين إسلام تنو ملكسي يا الله يا رحمن لقيا بوليسا ومتن ستدامو ويتامرين ديني ستدقامو يرو مظاهر سردي أرقمو سيفين تسودوين كوما بيكمو ساما